karaalee ittiin yaada sammuu keenyaa cimsannu hal. Sammuun kee waanuma tokkotiyyuu akka hin dhibhaneef of eeggadhu, kan sitti himan caalaatti yaada keessa kee jiru itti yaadee, maddisiiftee, barreessitee, karoorsitee utuu ittiin hojjetee yaada kee gabbifata. Namoonni tokko yaada bareeduu utuma of harkaa qabanii yaada nama kan biraatiin liqimfamanii hafu. Yookiin immoo ani dandeettii hin qabu, namni kan biraa kan ana irra caalu jira jedhanii yaada isaanii ukkaamsuuf labo. Namoota yaada keetii si jajjabeessanii fi yaada kee miidhan adda baafadhu. Beekumsaa fi dandeettii uumamaa kan addaa qabda. Beekumsi nama hundumaa immoo walitti dhufee hojii gurguddaa hojjeta. 3. Yaada gaarii maddisiisuu. Yeroo hundumaa yaada gaarii maddisiisuuf of kakaasi. Yaada gaarii yaaduun sammuu namaa boqochiisa. Yaada gaarii maddisiisuun jireenya dhuunfaa irra darbee biyya ijaara. Yaadni namoota garaagara. Yaada nama kan biraatiin liqimfamuu irra ati hoo maal yaada? Namni kamiyyuu yaada dhuunfaa mataa isaa qaba. Yaada namoota hundumaa walitti fiduun yaada mo'ataa fi hojiif nama kakaasu ijaaruun ni danda'ama.